Dina Gondar lixaatti qonnaan bultoonni 4 ajjeefamuu fi kanneen 3 ta'an immoo humnoota hidhataniin ukkaanfamu jiraattonnii fi hooggantoonni naannichaa himaniiru. Ajjecha raawwatame kanaaf jiraattonni hidhattoota Qimaantii fi Koree eenyummaa Qimaantii komatu. Miseensa Koree eenyummaa Qimaantii kan ta'an Andaargaachoo Mollaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti himannaan isaan irratti dhiyaate soba ta'uu himanii rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumamee hidhattoota Amaaraatu itti gaafatamaa jedhan. Naannichatti miseensonni hawaasaa Qimaant 4 ukkaanfamuu isaanis eeraniiru. Bulchaan godina Gondar lixaa Biikes Warqee sagalee Ameerikaatti akka himanitti ajjechaan raawwatame dhugaa ta'uu himanii warri akka kana raawwatan uummata Amaaraas ta'e kan Qimaant bakka hin bu'an jedhanii humnoota nageenyaas gara sanatti bobbaasuu eeraniiru. Koreen eenyummaa Walloo Raayyaa deebisuu mallattoo namoota walitti qabee mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti galchuu beeksise. Koreen kun uummanni raayyaa kanaan dura fedhii isaa malee bulchiinsa naannoo Tigraay jala ture jechuudhaan komata. Bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraay immoo ammas humnoonni naannoo Amaaraa gartokkee raayyaa humnaan qabatanii akka jiran himata. Dabalata qabna. Koreen eenyummaa Walloo Raayyaa naannoo Amaaraatti deebisuu mallattoo walitti qabuun mana maree Federeeshinii Itoophiyaaf galchuu hoogganaan korichaa Mangistuu Haayiluu sagalee Ameerikaatti himan. Koreen kun mallattoo namoota 145,045 walitti qabuun mana marichaaf galchuus ibseera. Hoogganaan kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Raddaay Halafoom jimaata darbe sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhimma raayyaa ilaalchisee gaaffii mana maree Federeeshiniif dhiyaate bu'uura heeraa hin qabu jedhanii Allaammaaxaa fi raayyaan gartokkeen ammayyuu humnoota naannoo Amaaraan humnaan qabamanii jirus jalan. Akka ibsa isaanitti waligaltee Piriitooriyaatti taasifameen alatti ammayyuu gara lixa Tigraayin Walqaayitii fi gama kibba Tigraayin godinni raayyaa seeraan ala humnoota Amaaraan qabamee jira jedhaniiru. Somaaliyaadhaaf bakka buutuu addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii gola nagaa eegumsaa ta'an Somaaliyaa keessatti dhimmoota ijoo ta'an irratti fooyya'insi gaariin argameera jedhanii ooppireeshiniin garee Alshabaab irratti taasifamaa jirus namoota qarqaarsa namummaa barbaadaniif karaan akka saaqamu gochaa jira jechuudhaan dubbatan. Dabalata qabna. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun addaa dhimma Somaaliyaa fi hooggantuun gargaartuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Somaaliyaa Kaatriyoonaa Laayin yaa'ii gola nagaa eegumsaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niiwuorkitti kibxata kaleessaa taa'ame irratti dubbii dubbataniin uummanni Somaaliyaa jaalala biyyaalessaaf qabu guddisuu irratti jijjiiramni guddaan jiraachuu himanii kunis tokkoffaa heerri biyyaalessaa irra deebiin akka ilaalamuu fi kanaafis koomishiniin dhaabbachuu qaamoleen seera tuman 11 heera kana keessa jiraachuu fi kanneen ja'a ta'an mallatteeffamuu akkasumas filannoon Puuntland dabalatee adeemsifamuu isaa fi ooppireeshiniin si'ana Alshabaab irratti taasifame namoota gargaarsa namoomaa barbaadaniif karaa saaquun agarsiiftuuwwan jechuun ibsan. Akka gabaasa Kaatiriyoonaatti Somaaliyaa keessa ji'a amajjii hanga bitootessaa qofatti namoonni 430,030 ta'an sababa wal waraansaa fi jeequmsaan qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru. Kanneen keessaa daa'immanii fi dubartoonni baay'atus jalan. Kanneen 580,080 ta'an immoo bakkoota humnoota waraanaan to'ataman keessaa bakkoota bulchiinsi mootummaa hin jirre keessa jiraatus jalan. Dubartoonni Somaaliyaa keessatti mirga isaaniif akka falmatan barsiisuun ammayyuu hojii barbaada jedhanii kanaan dura gama mootummaa federaalaan hirmaannaan dubartootaa aangoo federaalaa qooddachuun harka 30 irraan ga'uuf waadaan galamee ture ammayyuu hojiitti hin hiikamne jedhaniiru. Heera biyyattii irra deebiin ilaalamuuf jiru keessattis dubartoota baay'ee hirmaachisu jedheen abdadhas jedhan. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud yaa'ii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii kanarratti dubbii dubbataniin tarkaanfii leenca gurraachaa jedhuun humna Alshabaab irratti fudhachaa jirruun biyyattii keessatti bakkoota Alshabaabiin qabamanii jiran hunda bilisa baasuuf hojjetamaa jira jedhan. Kunis biyyoota akka Itoophiyaa, Keeniyaa fi Jibuutii waliin taane galma ni geenyas jedhan. Uummaticha hiyyummaa keessaa baasuuf barnoonni barbaachisaa ta'uu amanne qulqullina barnootaa guddisuu irratti xiyyeeffanneerras jedhan. Seraaliyoon keessatti gaazexeessitoonni duula filannoo gabaasa turan gidirfamuun fi gabaastonni dubartootaa tokko tokko sirnoota gaggeeffamaa jiran akka gabaasne dhowwamuun booda waldaan miidiyaa gaazexeessitootaaf deeggarsi akkasumas eegumsi fooyya'aan akka godhamu gaafachaati jiran. Waxabajjii 14 darbee deeggartoonni dhaabbata siyaasaa tokko gaazexeessaa Umruu Fofonaa jedhamu BBCdhaa fi Rooyitersiif hojjetu hoggaa inni ibsa gaazexeessitootaaf kennamaa ture hordofaa turetti haleellaa irraan gahaniin namoonni achi turan dhaqqabuufidhaan miidhaa hamaa jalaa bahus haalli jiru garuu furmaata barbaadu ta'utu ibsame. Mootummaan Seraaliyoon karaa isaatiin sirni paartileen kun ittiin gaafataman diriirfameera jechuudhaan dubbate.
Oduu biraatiin yaa'iin hooggantoota biyyoota adda addaa dhimma faayinaansii irratti xiyyeeffate Paaris Faransaay keessatti taa'amaatii ture irratti walga'ichi walhubannoodhaan xumurameera jedhan chaansilariin Jarman Olaaf Scholz sabaa himaaleedhaaf ibsa godhaniin mitikkuun dabalata qaba. Yaa'ii hooggantoonni biyyoota garaagaraa Paarisitti dhimmoota faayinaansii irratti hirmaachaa turan walhubannaan xumuramuu isaa chaansilarri Jarman Olaaf Scholz sabaa himaaleef ibsan. Hiyyummaa hir'isuu beelaa fi jijjiirama qilleensaa namtolchee ta'e dubbii ijoo yaa'ii kana akka tures himaniiru Olaaf Scholz. Itti dabaluunis Jarman dabalatee biyyoonni baay'een waadaa uummata fuulduratti dubbataa turan hojiitti hiikuu qabu jedhan. Jarman bara 2045tti jijjiiramni qilleensaa akka sirratu karoora qabaachuu ishees himaniiru. Yaa'iin hooggantoota biyyoota garaagaraa kan Paaris alana baankiiwwan misoomaa, baankii misooma addunyaa dabalatee kaapitaala dabalataa kuusuu kan jedhu irratti waliigalus himameera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden muummee ministeera Indiyaa as Yuunaayitid Isteetsi daawwachaa jiraniif affeerraa irbaataa godhaniiru. Affeerra kanarrattis namoota siyaasatii fi dippiloomaatota malees namoonni 400 argamuutu himame dabalata qabna. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden masaraa isaanii Waayit Haawusitti muummee ministeera Indiyaa Naarendiraa Moodiif affeerraa irbaataa taasisan irratti walitti dhufeenyaa fi michooma biyyoota lamaan gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf kan kaayyeffatee jedhaniiru. Muummeen ministeera Indiyaa Moodiin gama isaaniin biyyoonni lamaan duudhaa dimokiraasii fi sabdaneessaa qaban walitti fiduun qabeenya guddaadha jedhanii affeerra taasifameefis pireezidaanti Joo Baayideniin galateeffataniiru. Affeerra irbaataa kanarratti namoota siyaasaa fi dippiloomaatotaan alattis rakkoon nagaa biyyattii waggottaniif deemaa jiru rakkoo siyaasaa waan ta'eef waliin dubbii siyaasaan furuun barbaachisaadha jedhan. Gaaffiin siyaasaa sirna poolitikaadhaan akka furamu. Qawweedhaanii fi hidhaadhaanii fi cunqursaadhaanii fi bifa adda addaadhaan ariisaan gaaffiin furamuu qabu hin jiru addunyaa kanarratti. Kanatti amana adda bilisummaa Oromoo, deemsa adda bilisummaa Oromoo, deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo. Deemsa lola kana gara furmaata siyaasaa fi furmaata waraa fiduu irratti dhiibuu irratti dhaabeen beeku. Kanaaf gaaffii kana asirratti mootummaa Itoophiyaa harkaa qabna ka jedhan lola kana ka waggaa 50 ol gaggeessaa bahan ka harkaa qaban nagaadhaan furuu qofa irratti akka fuulleffatan dhaamsa keenya gadi jabeessinii dhaammanna. Karaa keenya akka adda bilisummaa Oromootti yeroo adda addaatti akka labsine qooda keenya kennu keessatti gahee keenya bahachuuf qophiidha. Hayyuu dureen kun itti dabaluudhaan sababni waldhabdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kun mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waliigalteen Eertiraa Asmaraatti godhamee ture haala muusaatiin jedhan. Adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu Oogasti yookaan hagayya 7 2018 gidduutti walta'iinsa goonetu jira. Walta'iinsa kanarratti lolli dhaabbatee adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan gaaffiisaa biyya keessatti gaggeeffatuudhaaf fi uummata Oromoo keessatti gaaffiisaa qabatee qabsaa'uudhaaf mirga guutuu akka qabu mootummaan Itoophiyaa immoo adda bilisummaa Oromoo qofaa osoo hin taane kan paartiilee siyaasaa hundaatiif nagaadhaan socho'uu fi gaaffii isaanii gaggeeffatu akka gaafatamu itti fudhate. Ijoon isaa kanadha walta'iinsi cinni kana walitti hidhatee ka jiru gaaffii nagaa nageenyaa waraanaa nageenya ka humnoota waraanaa fi humnoota nageenyaa kana fakkaatan isaan kanatti sirna gochuu ka jedhudha. Kanas walta'iinsa keenya keessatti gaafas waltaaneerra. Kuni haalamuu fi kuni ganamuuti lola waggaa 5 darban kana keessa lola Oromiyaa keessa hanga ammaatti kan hin dhaabbatin hundeen rakkinichaa isa kanadha. Kanaaf abbaan dhimma adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo wajjin mootummaan kun rakkina kana nagaadhaan taa'ee furachuun hundaaf nagaan akka bu'u gochuu kana keessatti dirqama qaba jennee amanna. Obbo Daawud akka jedhanitti adda bilisummaa Oromoo nagaa fi tasgabbiin Oromiyaa keessattis ta'e biyyattii keessatti akka mirkanaa'uuf ni hojjetaa jechuun ibsaniiru. Mariin nagaa eegalames cimee itti fufuu qaba jechuun mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegalame haammataa ta'uu qaba jechuudhaan ibsaniiru. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a kennan keessatti miseensonnii fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti argamu jechuudhaan ibsan akka hiikaman akkasumas waajjirri muummee adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti argamuu fi waajjiraaleen sadarkaa godina aanaaf magaalaatti cufamanii jiran jechuun ibsan akka banaman gaafataniiru. ABO'n hundeeffama waggaa 50ffaa isaa biyya keessaa fi biyya alaatti kabajuuf qophii xumuruu ibsuudhaan waggoottan hedduudhaaf imala qabsoo keessatti bu'aa bahii hedduu keessa darbuun qabsoon dhaabichaa ija godhateeraa kan jedhan hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo fuuldurattis qabsoo karaa nagaan gaaffii uummata Oromoo qabatee qabsoo itti fufaa jechuun ibsaniiru.
dhimmoota hayyurreen adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a kennan keessatti kaasan ilaalchuudhaan gama mootummaatiin tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofne. Hayyurreen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa waggoota muraasaaf miidiyaaleerraa fagaatanii erga turanii booda har'a hundeeffama dhaabichaa waggaa 50ffaa ilaalchuudhaan ibsa mana jireenyaa isaaniitti kennanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Gabaasa itti aanutti dabarraa tajaajilli geejibaa godina Wallagga Lixaatii fi godina Kamaashee hedduutti ji'oottan afran darbeef addaan citee ture deebi'ee jalqabuusaa kominikeeshiniin godinichaatii fi jiraattota keessaa ammi tokko ibsaniiru. Jiraattota keessaa meeshaaleen bu'uuraa seenaa jiru garuu hanqinni jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Waajjirri kominikeeshinii godina Kamaashee tajaajilli geejibaa addaan citee ture jalqabamuus ammallee wantoonni hafan akka jiran ibsee Naakoor Malkaa Amborraa gabaasa qaba. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii jidduutti tajaajilli geejjibaa baatiiwwan hedduudhaaf addaan citee ture eegalamuu isaa jiraattota keessaa hagi tokko bilbilaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Girmaa Jarmuusaa jiraataa magaalaa Kamaashii ta'uu dubbachuun tajaajilli geejjibaa torban darbee jalqabamee meeshaawwan bu'uuraa magaalaa isaanii seenuu jalqabuu isaa akkasitti ibsu. የገባ ነገር የሽቀጥ ሁሉም ገብተዋል። Shaqaxni hunduu seeneera. Saamunaa fi daakuunfaa seeneera. Meeshaaleen bu'uuraa hundumtuu seenaniiru jechuun ni danda'ama. Rakkoo ture hamma ta'e furee jira. Rakkoon jiru gatiin shunkurtii baay'ee dabaleera. Torban kana keessallee meeshaaleen bu'uuraanii seenuu abdii jedhu qabna. Eegumsa humnoota mootummaatiin osoo dhiyeessiin bu'uuraalee kun seenee jenna jechuun dubbatan. Sababa nageenya isaaniif akka yaaddoo qaban ibsuun maqaan isaanii akka hin caqasamne jiraattuun gaafatan biroon immoo meeshaaleen bu'uuraa seenuu haa eegalan malee hanqinni jiraa jedhu. ባለፈው በጀባ የመጡ ትንሽ ግባቶች ነበሩ። Yeroo darbe galteewwan eegumsi taasifamee dhufan muraasni turaniiru. Dhiyeessiiwwan bu'uuraa jechuu kooti. Guyyaadhuma tokko eegumsaan dhufe. Garuu fedhii uummataa waan giddu galeessa godhate miti. Erga guyyaa sana ammoo waan dhufeyyuu hin jiru. Xaafii muraasni seeneera. Kiloogiraamni tokko birrii 100dha. Shunkurtiin ammoo kiloogiraamni tokko birrii 130dha. Isaaniin dabalatee namootni biroollee waqtiin itti aanu ganna ta'uu wal qabatee dhibee busaaf saaxilamaa jiraachuu himan. በተጨማሪ መድኃኒት አብሮ መምጣት ነበረበት። Dabalataan qorichillee faana dhufuu qaba ture. Anillee amma marsaaf raffaa kooti erga busaadhaan qabamee dhukkubsachuu eegalee. Asoosaatti qorichi ni dhufa jedhama sadarkaa oduutti. Garuu ammallee waan dhufe hin jiru. Bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Kamaashee obbo